keenyaatiin qabeenya boorsaa keenyaatiin dandeettii humna keenyaatiin jiraannee har'a ga'uu hin dandeenye. Situ nu jiraachise. Akka nu jiraannu situ nu fayyame. Ayyama keerraan kan ka'ee jiraanne situ nu jiraachise. Maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin galannii ulfinni guddaan siif haa ta'u. Waantu bara baraan kabajame abbaa. Amma galgala kana sa'aatii kana yeroon kun ankoo miti kan keeti. Maqaa Yesuus ani dubbiin beeku ati dubbii beektu. Anaaf obboloota koo amma dhagaa jiran hundumaatti handaara lafaarra ta'anii warra nu dhagaa jiran hundumaatti maqaa Yesuus Kiristoos humna sagalee keessa jabaadhaan dubbadhu. Sagalee kee dubbadhu. Kayyuu dubbattee dhagaa dhageessifatta namni immoo sinni bu'u namni immoo uumama harka keetiiti. Maqaa Yesuusiin dubbadhuuti sammuu keenya qalbii keenya jireenya keenya dhageessifadhu. Wanti hamaan kanaaf seexana dhokataatti mul'ataatti wanti nuun mormu maqaa Yesuusiin kan rukutame haa ta'u. Irratti haabbanamu bakka jiranitti namoonni kun maqaa Yesuusiin eebbifaman. Nagaan isaanii afur qulqulluu kee jala haa galfu. Hamaan hundumtuu bara hamma bara baraatti hidhama haa ta'u. Ulfinni kee haa mul'atu. Maqaa Yesuusiin sagalee kee dubbadhu waan na dhageesseef eebbifame. Maqaa Yesuusiin ameen. Sagalee Waaqayyoo keessaa akkuma asirratti tarii isinitti mul'ata jedhee yaada. Mul'ata miti? Yohaannis irraa boqonnaa 4 lakkoofsa 9 kaasee kan jiruun dubbisaa. Mata dureen ka'umsa dubbii sagalee mata dureen irratti dubbadhu humna jaalala Kiristoosiin keessa jiru mata duree jedhu irrattan wajjiniin ilaalla. Sagalichi baay'ee bal'aa sagalee baay'ee yeroo fudhatanii ta'anii dhaggeeffachuuf lallabamuu qabu yoo ta'e illee sa'aatii keenya wajjiniin deemuudhaaf jecha mana danda'ama ta'etti daqiiqaa gaggabaabsuun yaala. Yohaannis irraa boqonnaa 4 lakkoofsa 9 kaasnee hanga 10tti sagaleen jiru akka kana jedha. Waaqayyo akka nuyi isaan jireenya argannuu fi tokkicha ilma isaa gara biyya lafaatti erge. Kanaan jaalalli Waaqayyoo nu gidduutti mul'ate. Nuyi Waaqayyoon hin jaallanne inni garuu nu jaallate. Ilma isaas cubbuu keenyaaf furee haa ta'uuf nuuf erge. Jaalala jechuun isa kana. Haleluuyaa. Waaqayyo akkamittiin akka inni dhala namaa jaallate. Isaan jireenya akka argannuuf tokkicha ilma isaa gara biyya lafaatti ergedha Yohaannis. Yohaannis macaafa wangeela isaa keessattis ergaa isaa keessattis baay'ee Kiristoosiin nama leellisuu fi macaafni qulqulluunis seenaa macaafa qulqulluus akka dubbatu bartuusa gooftaan jaallatu akkuma ta'e ofii isaatis waa'ee jaalala Kiristoosiin Kiristoos akkamittiin biyya lafaa akka jaallate akkamittiin akka inni gara biyya lafaa dhufe Kiristoos ilma Waaqayyoo ta'uusaa ulfaatina jaalala isaatii ol kaasee nutti agarsiisa. Kanaafidha ergaa isaa kana yeroo barreessu of duuba deebitanii lakkoofsa tokko kaastanii dubbifachuu dandeessu. Of duuba deebi'ee hunda isaa dubbachuuf yeroo waan hin geenyeef waanuma dubbachuu barbaade irraan dubbadha. Isaan jireenya akka argannuuf tokkicha ilma isaa Yesuus Kiristoosiin gara biyya lafaatti ergedha. Kanaanitu jaalalli Waaqayyoo inni guddaan nu gidduutti mul'ate. Haleluuyaa. Maqaan Waaqayyoo galateeffamu. Nuti isa hin jaallanneedha. Inni garuu nu jaallateedha. Ilma isaa cubbuu keenyaaf furee haa ta'uudhaaf nuuf ergedha. Jaalalli jechuun isa kanadha. Namoonni baay'een jaalalli kana, jaalalli akkasii, jaalalli sana jedhanii hiikatti kennu. Macaafa qulqulluu keessas gosoonni jaalalaa garaagaraan jiru. Boodatti fuunee ilaalla. Jaalala jiru hundumaa keessaa jaalalli Kiristoosiin caala. Sagalee kana kan dhaggeeffattan, sagaleen kun isin bira gahaa kan jiru. Anattis kan dubbatamaa jiru. Baay'ee gammaduun kan nurra ta'u, nurra jiraatu Waaqayyo nu jaallachuu isaa nutti agarsiisuuf tokkicha ilma isaa Yesuus Kiristoosiin nuuf erguu isaati. Haleluuyaa. Eenyuyyuu nama jaallatuuf tarii birruu kennuu danda'a. Nama jaallatuuf waan qaburraa qooduu danda'a. Isa iyyuu bara kana namni garaa walitti jabaateera. Sagaleen Waaqayyoos Maatewos 24:12 irratti jaalalli qabbanaa'aa deema akkuma jedhu jaalalli amma akka namaatti qabbanaa'aa jira. Waan qabu namaa hiixachuu danda'a. Namaa kennuu danda'a yoo ta'e. Ilma isaa garuu namaa hin kennu. Mucaa isaa garuu dabarsee namaaf hin kennu. Yesuus Kiristoos garuu biyya lafaa isa du'ii itti faradame kana waanjoo du'aa jalaa baasuudhaaf firdii du'aa isa itti faradame kana jalaa baasuudhaaf tokkicha ilma isaa Yesuus Kiristoosiin erge Waaqayyo. Haleluuyaa. Silaa utuu inni dhufee waanjoo du'aa kana qarxam godhee nurraan cabsineeti hundumti keenya du'a jala bara baraan jiraanna ture ilma namaa kan taane booji'amnee
akka bara Addaam cubbuu jalatti booji'amne sanatti hafna. Waanjoon sun waanjoo ulfaataa ture. Abaarsi sun abaarsa ulfaataa ture. Luuk du'atu nutti murtaa'e. Warra du'i nutti murtaa'e kanarraatu murtiin du'aa jaalala Yesuus Kiristoosiin nurraa ka'e. Kanaaf galgala kana sa'atii kana utuu hirribi nu dadhabsiisu, utuu qalbiin keenya waan biraatti illee qabamuu danda'u, al tokko namni hundumtuu waa'ee jaalala Waaqayyoo akka yaadu. Al tokko namni hundumtuu akkamittiin akka jaallatame akka yaadu barbaada. Warri Kiristoosiin fo'amne, warri kan Kiristoos taane, warri ilmaan Waaqayyoo jedhamne jaalala addaatiin jaallatamnee jira. Jaalalli kun jaalala salphaa miti. It's not a simple love. Jaalala salphaa, jaalala akkasumaan miti. Jaalala tokkichi ilma isaa Yesuus Kiristoos aarsaa itti ta'ee nu ittiin jaallatamneedha jechuudha. Kanaafidha Yohaannis boqonnaa 3:6 Waaqayyo akkasitti tokkicha ilma isaa hamma kennuufitti biyya lafaa jaallate. Kun immoo isatti kan amanu hundinuu jireenya bara baraa haa qabaatuuf malee haa baduudhaaf mitiidha. Waaqayyo dhala namaatiif egaa akkuma nuyi macaafa qulqulluu keenya keessatti beeknu seera uumamaa akkasitti deebitanii gaafa laaltanii namni du'uudhaaf Waaqayyo hin uumne. Waaqayyo nama du'aaf hin uumne yookiin namni du'ee akka baduuf akka biyyeetti dabalamuuf miti yookiin bara baraan du'ee akka hafuuf miti Waaqayyo nama kan uume. Namni bara baraan akka jiraatu jireenya waan jedhamu qabaatee jireenyi isa keessa jiraatee namnis jireenya keessa akka jiraatu ture karoora Waaqayyo. Namni garuu Addaam warri jalqabaa Hewaaniif Addaam gowwoomsaa seexanaatiin cubbuu hojjechuu isaaniirraan kan ka'e jireenya waan jedhamu sana keessaa ba'an. Jannata Eden iddoo baay'ee bareedaa, iddoo dhukkubbiin hin jirre, iddoo mataa dhukkubbiin hin jirre, iddoo beelli hin jirre, iddoo dadhabbiin hin jirre, iddoo dafqi hin jirre, iddoo du'i wanti jedhamu hin jirre, iddoo qabbana'aa, iddoo mijataa, bakka Waaqayyo miilla isaatiin keessa deemu luku qilleensa qabbana'aa keessa dhaqee Waaqayyo isaanitti taasa'a. Jireenya keessatti namni Waaqayyotti haasa'u argitanii? Jireenya keessatti namni Waaqayyotti haasa'uudhaaf carraa qabu. Haaleluyyaa. Jireenya akkasii kana keessaatu namni sababii cubbuutiif gadi ba'e. Sababii cubbuutiin keessaa ari'ame. Gaafa namni cubbuu hojjetu seera uumamaa boqonnaa 3 jettanii dubbifachuu dandeessu. Gadi oofeedha sagaleen Waaqayyo. Jannata keessaa gadi oofe. Akka isaan ittiin deebineef immoo kiruubeel billaa qabatee ergamaan Waaqayyoo billaa abiddaa billaa isa iyyuu billaa naannoo qabatee akka inni eeguuf karra balbalaa dura dhaabeedha. Jireenya keessaa gadi baana jechuudha. Dhala namaa sababii cubbuutiif jireenya keessaa ba'e gara jireenyaatti nu deebisuudhaaf. Haaleluyyaa. Yaalii Waaqayyoon goone hin jiru macaafa qulqulluu keenya keessatti yoo ilaaltaniirtan. Karaa adda addaa nama gara jireenyaatti gara jireenya sana keessaa ba'e deebisuudhaaf waan baay'ee gochaa ture. Seera kakuu moofaa keessa asitti deebitanii macaafota kakuu moofaa dubbisuu dandeessu. Abdii kenneeraaf Waaqayyo, seera kenneeraaf Waaqayyo, raajotaan itti dubbateera Waaqayyo. Wanti inni goone hin jiru. Itti mul'ate ofiisaati sagaleedhaan itti dubbateera. Karaa raajota isaatii, karaa gaggeessitootaatti dubbateera. Kana hundumaa keessaa garuu namni dhaga'uu hin dandeenye, deebi'uu hin dandeenye. Bara dhumaatti, guyyaa dhumaatti dhala namaa gara jireenyaatti deebisuuf garuu furii akka ta'uuf aarsaa ta'ee isa wareegama du'aa jalaa nu baasu Yesuus Kiristoosiin nuuf erge. Jaalala guddaa hamma kana jedhamu nutti agarsiisa. Jireenya keessaa isa nu baane sanatti nu deebisuudhaaf. Kanaafidha faarfannaa 111 irratti inni furii saba isaatiif erge. Kun isaa bara baraan akka eegamu abboomeera. Maqaan isaa immoo qulqulluudha. Sodaachisaadhas jedha. Nagaamti sagaleen koo. Nagaama. Maqaan isaa qulqulluudha. Sodaachisaadhas jedha. Kanaaf akkamittiin akka Waaqayyo nu jaallate jaalalli maal akka ta'e wajjiniin ilaalla. Jaalalli akkuma nuti beeknu macaafa qulqulluu keenya keessatti meeshaa waraanaa guddaa madaallii kan hin qabne hanga ammaatti du'a mo'uu kan hin dandeenye meeshaa Waaqayyo tokkicha ilma isaa Yesuus Kiristoosiin gara biyya lafaatti erguu isaatiin Kiristoos ittiin du'ee nuuf immoo jireenya itti nuu laateedha. Maqaan Waaqayyoo galateeffamu. Jaalalli gudunfaa seerri ittiin raawwatudha. Macaafa qulqulluu keenya yoo dubbifattanii wanti hundumtuu gudunfaan isaa Kiristoos akka dubbatutti jaalalaan xumurama. Roomee 13:10 irratti namni nama erga jaallate waan hamaa isa irratti hin hojjetudha. Kanaafis nama jaallachuun seera raawwachuudha. Seerri hundumtuu
kan ittiin raawwatamu. Macaafa qulqulluu keenya biblical perspective yookiin macaafa qulqulluu irratti hundaa'eetiin dubbachaa jira. Jaalalli macaafa qulqulluu keenya keessatti ija hojii hafuuraati. Fakkeenyaaf ija hojii hafuuraati gaafa jennu mukti tokko ija isaatiin beekama. Biqilaan tokko ija isaatiin beekama. Wanti hojjennu bu'aa isaatiin beekama. Ija isaatiin beekama. Fakkeenyaaf namni tokko hin dhukkubfate gaafa jennu jarmii keessa jireenya isaa seenetu mallattoo dhukkubaa ta'ee mul'ata yookiin ba'a dhukkuba ta'ee ba'a. Akkuma kana hafuurri qulqulluun jireenya keenya keessa gaafa buufatu. Hafuurri qulqulluun dubbiin sagalee waaqayyoo jireenya keenya keessa gaafa buufatu. Iji hojii hafuuraa jireenya keenya keessa outshine kan godhu kan ittiin ba'ee mul'atu karaa jaalalaatiin. Galaatiyaa boqonnaa 5 lakkoofsa 22 dubbifachuu dandeessu. Ija hojii hafuuraa hedduutu achi keessa caqasamee jira. Achi keessaa inni tokko jaalaladha. Jaalalli hariiroo namaaf waaqayyoon gidduu jiru kan cimsu cancala yookiin hidhaa jabaadha. Kanaafidha seexanni attemtiinsaa yookiin yaaliinsaa inni jalqabaa namaaf waaqayyoon adda baasee jaalala namaaf waaqayyoon gidduu jiru boondii namaaf waaqayyoon gidduu jiru kana cabsee nama qobaatti argachuu ture. Seera uumamaa keessatti asiichi deebitanii sirna waa'ee kufaatii dhala namaa gaafa qayyabattan waaqayyo dhala namaa waan baay'ee jaallateef hin gammadeedha sagaleen waaqayyo miti itti tole gaafa nama uume waaqayyotti. Isa kana waan argeef waaqayyo nama waan ofitti aanseef isanni ofitti aanse kana biraa gad darbachuudhaaf cancala kana yookiin hidhaa namaaf waaqayyoon gidduu jiru kana kutuudhaaf yaaliin seexanni hin goone hin jiru. Bargit yaaleera garuu Yesuusin iddootti deebi'eera. Aniifisin haleluuyaa aniifisin jireenyatti deebineera. Amma warri Kiristoositti amantan jireenya keessa jirtu. Sagaleen waaqayyo Yohaannis boqonnaa 3:17 irratti akka dubbata warra hin amannetti ammayyuu itti faradameera firdii jala jiru akkuma jedhu. Nuyi warri Kiristoositti amanne jireenya keessatti deebine jireenya keessa jirra. Amma kan keenya jaalalli nuyi waaqayyoon gidduu jiru warra isa simatan hundumaa ilmaan waaqayyo akka jedhamaniif aboo isaaniif kenne. Jedhamee akkuma caafamee jiru Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 11 yoo dubbifattanii aboo guddaan mucaa waaqayyoo ta'uu aboon jaallatamuudha. Haleluuyaa. Carraan jaallatamu lootorii guddaa nama kamiifammaa irratti hin baane jaallatamuu wanti jedhamu hidhaansaa waan nu ba'eef seexanni hin yaala garuu nu hin danda'u. Seexanni waaqayyotti adda si baasuudhaaf hin yaala jaalala siif waaqayyoon gidduu jiru kutuudhaaf hin yaala. Garuu hin danda'u. Sababni isaati mucaa waaqayyooti. Ati waaqayyoon jaallatamte. Nama hundumtuu natti tolatu bakka jiru taa'ee yoo dhaga'uu baadhe illee an waaqayyoon jaallatameera utuu jedhee boone. Hin jaallatu seexanni. An waaqayyoon jaallatameera. Waan isinitti masin waaqayyoon jaallatamtanitti. Namni waqtii irratti seasonal love yookiin jaalala haala irratti hundaa'e nama jaallatama. Hiriyaan jaalala gaafa si jaallatu haala kee ta'e tokko irratti hundaa'e si jaallata. Yookiin waan ta'e tokkoof si jaallata. Waan humna qabduuf, waan bifa qabduuf, waan simboo qabduuf, waan attiraaktii isa gooteef yookiin ishee gooteef si jaallatti yookiin si jaallata. Jaalalli waaqayyoo garuu unconditional love ulaagaa tokko irratti illee kan hin hundoofne. Akkasumatti sagaleen waaqayyoo. Abboo akkasumatti jaallatamteertaa gammadi. Obboleettii koo isa kanatti yeroo hundumaa gammadu ta'uu qabna. Faarfannaan keenya isa kana ta'uu qabna. Lallabi keenya isa kana ta'uu qabna. Yeroo hundumaa akkasumatti jaallatameera. Kan akka namaatti namni na jibbee beeka. Namni ofirraa na butee beeka. Namni sagalee koo dhaga'uu jibbee beeka. Yesuusin garuu urgeeffatameera. Yesuusin garuu waliin koo nurgaa. Dadhabinni koo waaqayyo irratti jabina ta'ee mul'ata. Maaliif abbaan ilma isaa mudaa hammam yoo qabaate nama mucaan qaba mucaa koo hammam yoo mudaa qabaatte inuma jaalladha. Haati hammam yoo mucaa ishee mudaa qabaatte inuma jaallatti inuma ofitti qabdi. Namni kan biraan jibbuu danda'a. Namni kan biraan funyaansee jibbuu danda'a. Namni kan biraan wayyaasee jibbuu danda'a. Gammadaa ijoolleen waaqayyoon siraachuu tokkoon isinitti himaa በክርስቶስ ተወዳችኋለሁ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዷችኋል akkasumatti isin jaallateera haleluuyaa akkasumatti utuu waa hin kaffalin jaallatamtaniitu jaalalli kun jaalala hiriyaarra caala jaalalli kun jaalala abbaarra jaalala haadhaarra jaalala firaarra hin caala abboo baguma isaan jaallatamne baguma lootoriin jaallatamuu nuu ba'e
Ixaan hamma irraatti ana baay'ee ixaan lafarraa kun baay'ee naa ba'u yeroo lootorii kutuu yeroo garuu ixaa guddaan tokko daa ba'e jaallatamu. Yeroo hundumaa isa kanaaf Waaqayyootti gammadaa. Jaalalli abboommii Waaqayyoo raawwachuu akka ta'e sagaleen Waaqayyoon dubbata. Yohaannis isa duraa boqonnaa 4:13 irratti inni duraan dursee waan nu jaallateef nuyis kottaa waliin jaallannaa jedha sagaleen Waaqayyoo. Na baasee ture miti? Nagaama miti? Sagaleen kun nagaama? Nagama. Okay, networkii keessaa na baasee ture natti fakkaata. So jaalalli macaafa amma nagaama miti? Nagama ehiyya. Ifama networkiitu na jeeqaa jira. Jaalalli macaafa qulqulluu keenya keessatti gosoota garaa garaatu jira. Tokkoffaa jaalala saala wal hin fakkaanne lama gidduu jiru. Fedha irratti kan hundaa'u eros love isa jennu jechuudha. Akkasumas jaalalli philos love yookiin jaalala hiriyummaa, jaalala namaaf nama gidduu, amantootaaf amantoota gidduu. Fakkeenyaaf Yohaannis boqonnaa 4:7 irratti Roomee 12:9 kaastanii 10 irrattis dubbifachuu dandeessu. Yohaannis 13:15 irrattis dubbifachuu dandeessu. Yohaannis duraa boqonnaa 4 ergaa Yohaannis duraa boqonnaa 4:7 irratti michoota koo jaalalli kan Waaqayyooti waan ta'eef jaalalli kan Waaqayyooti waan ta'eef kottaa waliin jaallanna. Namni jaallatu hundinuu mucaa Waaqayyooti. Waaqayyoonis hin beekaadha. Yohaannis duraa boqonnaa 4:8 wangeela Yohaannis boqonnaa 13:35 dhattanii dubbifachuu dandeessu. Walumaa galatti jaalala namaaf nama gidduu jiru, hiriyaaf hiriyaa gidduu jiru, jaalala abbaa manaaf haadha manaa gidduu jiru. Akkasumas jaalalli sadaffaan agaappee laaf isa jedhu. Inni xiyyeeffannoo guddaatti kennee dubbachuu barbaadu isa kanadha. Jaalala Waaqayyoodhaaf dhala namaa gidduu jiru. Yookiin jaalalli inni kun jaalaloota isa duratti dubbanne fakkeenyaaf abbaa manaa fi haadha manaa gidduu kan jiru. Tarii conditional laafii ta'uu danda'a yookiin immoo haala wayii irratti hundaa'ee wal jaallachuu danda'u. Hiriyaa fi hiriyaan namaaf nama gidduu ulaagaa wayii tokko waan jiruuf nama waan ta'eef wal jaallachuu danda'a. Sagaleen Waaqayyoo garuu ulaagaa malee wal jaalladhaa jedha. Sagaleen Waaqayyoo inni jedhu akkuma jirutti ta'ee garuu immoo gaafa laallu haala qabatamaa hawaasummaa keessa jiraannu gaafa laallu warri kun conditionalii ta'uu danda'u yookiin immoo haala irratti kan hundaa'an ta'uu danda'u jaalalli warri kun jechuudha. Jaalalli inni kan Waaqayyoo ittiin dhala namaa jaallate garuu akkuma duratti dubbachaa ture otoo waan tokkollee hin kaffalin oola sanittiin Waaqayyo dhala namaa jaallateedha jechuudha. Kanaaf Waaqayyo jaalala isittiin nu jaallate kanaan walii keenya akka jaallannu barbaada. Dhala namaa hundumaa akka jaallannu barbaada jechuudha. Yohaannis wangeela Yohaannis boqonnaa 15:9 dhattanii dubbifattanii abbaan akkana jaallate anis akkasumas isin jaalladheera. Jaalala kootti qabamaa jiraadhaa. Jaalalli inni nu itti qabamne akka nuyi jiraannu Waaqayyo barbaadu jaalala isa abbaan ittiin ilma isaa jaallate. Gooftaa Yesuus Kiristoos fedhii isaatiin lubbuu isaa nuuf kennuu isaatiin jaalala isa kana raawwateera jechuudha. Gaafa biyya lafaarra ture practical yookiin immoo gocha qabatamaadhaan nutti agarsiisee adeemeera jechuudha. Yohaannis boqonnaa 14:31 dhattanii yoo ilaaltanii garuu ani abbaa jaallachuu koo akka abboommii abbaan anaaf kennettis hojjechuu koo biyyi lafaa haa beekuudha. Ka'aa egaa itti adeemna. Iddoo kanatti wanta baay'een ajaa'ibu tokko ka'aa itti adeemna jedha. Gara gaafa qabameedha dubbii kana kan inni dubbate. Ka'aa itti adeemna yerichi ga'eera. Amma yeroo ilmi namaa itti dabarfamee kennamu ga'eera. Ka'aa itti adeemna. Mee jaalala akkamiiti? Namaaf jecha, nama kan biraadhaaf jecha, ka'ee tan naqee du'an jettu, ka'ee tan naqee rukutaman jettu, ka'ee tan naqee miidhaman jettu nama kan biraaf jettan. Hin jennu akka namaatti. Jaalalli Waaqayyo ittiin biyya lafaa jaallate, jaalalli Waaqayyo ittiin anaaf isiniin jaallate gin aarsaa jaalalaa isa Yesuus Kiristoos kaffale kanaaf.
kottaa adeemna jedhee anaaf isiniif jecha gara fannootti adeema. Anaaf isiniif jecha gara eebootti adeeme. Anaaf isiniif jecha gara du'uutti adeeme. Anaaf isiniif jecha gara miidhamuutti, gara garafamuutti adeeme. Kana kan isa godhe jaalala. Idaan tokkollee isarra hin jiru. Wanti nuti isa dirqisiisu wanti kan biraan hin jiru. Jaalala. Jaalala isa qaba. Jaalala Waaqayyo ittiin dhala namaa jaallate. Agaappee laafisa jennu kana jechuudha. Sababa namni jaallatu tokko jaallachuudhaaf ofitti murteesseef kan ta'udha jechuudha. Inni jaallatu jaallachuudhaaf kan keessatti ofitti murteessu. Fedhii isaatiin jechuudha. Gatii tokkollee otoo hin fudhatiin jechuudha. Gosa jaalalaa isa kana dhagaa inni Waaqayyo ittiin dhala namaa jaallate. Jaalalli maal akka ta'e dubbadheera. Jaalalli gosoota iddoo akka qabu dubbadheera. Achi keessaa anamma kanan fookas godhee irratti dubbachuu barbaadu jaalalli inni Waaqayyo ittiin biyya lafaa jaallate humna akkamii of keessaa qaba? Maaltu nuuf ta'e nu jaallachuu Waaqayyooti? Obboleettii koo maaltu siif ta'e? Obboleessa koo maaltu siif ta'e? Tokkoffaa irratti maaltu nu ta'e beektu? Nu jaallachuu Kiristoosiin jaallatamuu keenya irraan kan ka'e nu warra orma turretu Waaqayyotti araaramu. Alagaatu fira ta'e. Haaleluyyaa. Akkas sila jedhe. Seera uumamaa keessatti deebitanii gaafa dubbifattan Waaqayyoof namni wal dhabuu isaaniirraan kan ka'e diinummaatu gidduu isaaniitti uumame. Namaaf namni wal lole namni walitti araarsuu danda'a. Waaqniif namni wal lole garuu namni walitti araarsuu hin jiru. Horiin qalamaa turte bara kakuu moofaatti iddoo aarsaatti. Luboonni aarsaa gurguddaa obbaallaa dhiyeessaa turan. Waaqayyoof nama walitti araarsuu hin dandeenye. Nuyi warra orma turre garuu Yesus Kiristoosii gidduu galee ofii isaatii hoolaa araaraa ta'ee yeroo baay'ee nan dubbadha jecha kana Yesus Kiristoos hoolaa araaraa ta'ee dhufe. Jaarsa araaraa ta'ee dhufe tun taate hoolaa araaraa ta'ee dhufe. Akkuma beeknu gaafa nama walitti araarsanii jaarsoliin gaafa nama walitti araarsan nama wal lole gaafa walitti araarsan maal godhu? Walii isaanii hin qalan. Dhiiga ofii isaanii hin dhangalaasan. Dhiiga hoolaa dhangalaasu. Yesus Kiristoos garuu dhiiga ofii isaatii dhangalaasee anaaf isiniin Waaqayyotti nu araarse. Qolaasaayis isa duraa boqonnaa tokko lakkoofsa 20 kaastanii gara 22tti yoo dubbifattanii Waaqayyo wanta hundumaa karaa isaa ofitti araarseedha. Wanta hundumaa dhiiga Kiristoos isa fannoo irratti dhangala'eenis lafarratti Waaqa irratti nagaa buuse. Oh, haleluuyaa. Karaa isaa Yesus Kiristoositti araaramneerra. Isin hamaa yaaduu keessan hin jira. Hamaa hojjechuu keessan hin jira. Orma diina Waaqayyoos taatanii kan jedha. Waa. Waa. Diina Waaqayyoo ture. Hamaa yaaduu keenya. Hamaa hojjechuu keenya. Dhiiga keenya keessa dhiiga cubbuu ture. Diinummaa Waaqayyoo ture namummaa keenya keessa. Faallaa Waaqayyoo ture. Jireenya waan jedhamu keessaa baanee jireenyarraa fagaannee turre. Gara jireenyaatti kan nu deebise dhiiga ilma isaa Yesus Kiristoosidha. Baga gammaddan. Warri gara jireenyaatti warri Kiristoos dhiiga isaatiif dhangalaase baga gammaddan. Haleluuyaa. Karaa isaa waan hundumaa jedha baay'isawee. Jechi kun jecha cimaadha. Waan hundumaa jedha nama duwwaayyuu miti baay'isawee. Luuk Yesus Kiristoos utuu ofii isaatii qalamee Waaqayyoof nama walitti hin araarsine horii har'a bileena 9 lafa kanarra jira namni. Guyyaa guyyaatti bileena 9 qalamaa oolaa jechuudha. Waaqayyotti araaramuudhaaf. Nama duwwaa miti. Hoolaadhaaf hundirmate. Waan hundumaa karaa isaa Waaqayyo ofitti araarse. Dhiiga isaa dhangalaasuu isaati. Lafarratti Waaqa irratti nagaa buuseera. Amma garuu Waaqayyo du'a namummaa ilma isaatiitiin isin araarse. Waa kun ameen jedhama. Warra isaaf qulqullaa'an, warra mudaa hin qabne, warra balleessaa hin qabne godhee of dura isin dhaabachiisedha. Ilaalaa. Waan isin ajaa'ibu asitti deebine gaafa laallu Addaam gaafa cubbuu hojjetan fuula Waaqayyoo duraa badan. Namni jalqabatti qulqulluu ture gaafa Waaqayyo isa uume. Cubbuu wanti jedhamu keessa isaan jiru. Waaqayyo wajjiniin haasa'uu danda'a ture.
Waaqayyo wajjiniin haasa'uu danda'a. Waaqayyo siquu danda'a. Maaliif? Cubbuun hojjenne waan ta'eef jechuudha. Waaqayyo immoo qulqulluudha waan ta'eef qulqulluu wajjin malee haasa'u. Amma garuu mudaa waan jedhamu dhufee jireenya isaanii keessa gale. Isa booddee fuula Waaqayyoon duraa baqatan. Fuula Waaqayyoon duraa dhokatan. Ija jabaatanii Waaqayyoon dura dhaabachuu dadhaban. Obboleettii koo ija jabaattee akkati fuula Waaqayyoo dura dhaabattu kan si godhe dhangala'uu dhiiga ilma isaa Yesuus Kiristoosiin. Du'a namummaa ilma isaatiiti. Haleluuyaa. Har'a ija jabaannee akka nu lallabu, ija jabaannee akka nu fuula Waaqayyoo dura dhaabachuu akka nu dandeenyu laala. Mudaa waan jedhamu, cubbuu waan jedhamu, immuunitii addaa, qaama addaatu dhufee dhagna keenya keessa galee jechuudha. Sana hundumaa ilma isaa Yesuus Kiristoosiin qulleessee nu keessaa balleessee nama haaraa godhee nu dhaabee nu uumee irra deebi'ee nu hojjete. Namni kan Kiristoos ta'e hundumtuu uumama haaraadha. Qorontoos lammaffaa boqonnaa lakkoofsa 17 irratti uumama haaraa godhee nu uume amma nama ga'aa fuula Waaqayyoo dura dhaabachuu dandeenyu godhee nu dhaabee. Efesoon 1:4 irratti akkas jedha. Inni uumamuu biyya lafaa dura iyyuu warra qulqullaa'an warra isatti duraa mudaa hin qabne akka taaduuf jaalalaan karaa Kiristoos nu fo'ateera. Haleluuyaa. Kanaaf nuyi warri orma turre Waaqayyo wajjin diina warri turre Waaqayyotti araaramneerra. Kun bu'aa jaalala Kiristoos. Kun humna jaalalachaatu kana godhe. Humni jaalala Yesuus Kiristoos Waaqayyotti si araarseera. Humni jaalala magneetiin sibiila akkuma lafa keessaa harkisu mummoo laaqee cubbuu keessaa nu harkise. Humni jaalalichaa. Lafa keessa duwwaamaniif awwaala cubbuu keessaa harkisee nu baasee malee. Haleluuyaa. Warra ba'uu hin dandeenye, humna keenyaan ba'uu warri hin dandeenye, magneetiin humna jaalala Kiristoos harkisee achi keessaa nu baase. Nuyi amma bilisa warri isatti amannu. Nuyi amma fuula Waaqayyoo dhaabbannee kadhachuuf hin dandeenya. Waaqayyoon ani mucaa keeti jechuu hin dandeenya. Duuqatu Kiristoos nuuf hin duune garuu akkas jechuu hin dandeenya. Because ilmummaa sana gannee keessaa baaneerra waan ta'eef. Haleluuyaa. Haa ulfaatu Waaqayyo inni jaallate. Warri na duukaa jirtan ameen. Sagaleen keessa na dhaga'amu maqaa Yesuusiin. Haleluuyaa. Haa ulfaatu inni si jaallate. Malee sadarkaa barnootaa kee malee beekumsa kee malee bifa kee malee eenyummaa kee qomoo kee balbala kee otoo hin qoratin. Sanumaa hoo cubbuu yakka kanaa balbala keessitti dhufe sana hundumaa sirraa kaasee. Jaalala addaa inni si jaallate Waaqayyo kabajamu. Lammaffaa maaltu nuu ta'e nu jaallachuu Waaqayyootiin humna jaalalaa sanaan maaltu nuu ta'e nu warra garboota cubbuu turre ilmaan Waaqayyoo taane. Cubbuun garba nu godhatee ture. Amma garuu akkuma sila dubbadhee ilmaan Waaqayyoo jedhamuudhaaf ijoollee Waaqayyoo jedhamu carraa arganne. Yaa'ii boqonnaa 1:18 nuyi uumama isaa hundumaaf hangafa akka taanu fedha. Inni akka jaalala isaatti dubbii dhugaatiin nu dhalcheedha. Ilaala. Uumama hundumaatiif hangafa akka taanuuf jedha. Sila alaan namni jalqaba gaafa uumame uumama hundumaatiif hangafa akka ta'utti uumame. Garuu hangafummaa sanarraa kufe. Waaqayyo garuu irra deebi'ee akkas godha. Jaalala isaatiin dubbii dhugaatiin irra deebi'ee karaa ilma isaa Yesuus Kiristoosiin nu dhalcheedha. Haleluuyaa. Nama haaraadha. Oh, ati nama haaraadha obboleettii koo. You are a new person. You are a new creation. Haleluuyaa. Irra deebi'ee si uumeera Yesuus. Afurri kee na uumeeredha. Iyyoob gaafa dubbata afurri kee manfasa indaganaa faxroonyal. Irra deebi'ee na uumeera afurri kee. Irra deebi'ee si uumeera. Si haaresseera malee seenaan kee jireenyi kee eenyummaan kee ko kanan turre ati. Irra deebi'ee si hojjete. Irra deebi'ee si uume Waaqayyo. Haleluuyaa. Haa ulfaatu Yesuus. Oh, haleluuyaa. Uumama hundumaatiif akka hangafa taatuuf. Uumama samiirra balali'uuf. Uumama galaana keessa jiraatuuf. Haleluuyaa. Seera boqonnaa 1:26 irratti aboo haa qabaataniif jedha. Munyuu lafarra waan yeroo baay'ee nan dubbadha. Mixii lafarra deemtu dandeenyeerra na jennu turre obboloota ko. Tu Waaqayyo aboo irratti nu laanne. Tu Waaqayyo hangafummaa irratti nu laanne. Mitiim tafkii xixiqqoon wanti xixiqqoon nu ilaallu kun Fara'ooniin akkam goote ilaalame. Irratti aboon qabnu hin dandeenyu turre. Waaqayyo garuu
waan dhalli namaa hin dandeenye, waan dhalli namaa irratti aboo argachuu hin dandeenye irratti aboo akka argannu nu godhe. Saduraa boqonnaa Yohaannis boqonnaa sadii, saduraa Yohaannis boqonnaa sadii lakkoofsa tokko. Abbaan jaalala guddaa attamii akka nutti agarsiise mee ilaalaa. Jaalala kanaan nu ijoollee Waaqayyoo jedhamnee waamamne. Dhugumas nu ijoollee isaati. Biyyi lafaa immoo Waaqayyoon waan hin qabneef nu hin beekudha. Amma nu biyya lafaatti ijoollee Waaqayyoo fakkaachuu dhabuu dandeenya. Isaan biratti beekamtii dhabuu dandeenya. Nuyi garuu abbaa biratti ijoollee Waaqayyoo jedhamnee beekamneerra. Haleluuyaa. Laayisensiin mucummaa nuu kennameera. Ilmaan Waaqayyoo akka jedhamu jaallatamneerra. Haleluuyaa. Roomee 5:8 irratti akkas jedha. Waaqayyo garuu utuma nuyi cubbamoota taanee jirru Kiristoos nuuf du'uu isaatiin hammam akka nu jaallate agarsiisedha. Utuma nuyi cubbamoota taanee jirru Kiristoos nuuf du'uu isaatiin hammam akka nu jaallate. La isiniif haa galu dubbiin hammam akka isin jaallate agarsiisuuf tokkicha ilma isaa Yesuusin erge. Jaalalichi jaalala salphaa miti. Jaalala har'a namni hubachuu dadhabuu ta'uu hin qabu ture jaalalichi. Jaalala namni hundumtuu dafee hubachuu qabu ture. Jaalala namni hundumtuu gaafa itti himamuu dafee baruu qabu, hubachuu qabu, fudhachuu qabu ture. Kanaaf nuyi warri garba cubbuu turre ilmaan Waaqayyoo ture. Garbi gaafa ilma ta'u ilaalaa. Garbi gaafa ilma ta'u mee maaltu sitti dhaga'ama? Galaan mana namaa garba gaafa jedhamu isinii gala jecha afaan Oromooti waan ta'eef. Namni garba jedhamu gaafa ilma ta'u aboo ilmummaa gaafa argatu, aboo mucummaa gaafa argatu maaltu sitti dhaga'ama? Haleluuyaa. Ajaa'ibaa hojiin Waaqayyoodha. Ajaa'ibaa hojiin Waaqayyoodha. Haa ulfaatu Waaqayyo. Haleluuyaa. Garba turre garuu ilma taane seenaa keenya jijjiirame. Seenaan jijjiiramuu jechi jedhu iyyuu hin ibsu. Seenaan jijjiiramuu wanti jedhu iyyuu hin ibsu baay'ee. Beyond bakka taarikiin yookiin seenaan jijjiiramuu waan jedhamu gararraa dhabu. Garbi gara ilmaatti gara mucummaatti gaafa jijjiiramu. Sadaffaa nuun dhorkaa keessaan karaan nuuf ba'e jireenyatti deebineera. Waan dhorkamnee turre. Dhorkamnee turre. Tiraamp amma erga aangoo qabate warra Meeksikoo jedhan akka isaan achi as hin seennee fan dallaan itti ijaaran nan dhorkaa jedhaa jira. Akkuma kana dallaan nutti ijaaramee ture. Jireenyatti akka nu hin darbineef dhorkamnee turre. Sila dubbadheera seera uumamaa tattee dubbifatan balbala dura billaa qabatee dhaabatee qaba. Ol itti galuu hin dandeenye. Yesuus garuu maal godhe beektu? Billaa sanatti marma isaa kennee nuun bira nu dabarse. Ergama sana bira darbuun baay'ee ulfaata. Ergamoonni baay'ee gara jabeeyyiidha gaafa ajajaman gochuutti. Isa bira darbuuf garuu ofiisaatii billaatti dirme. Waan dhorkaa keessaan karaan nu ba'e. Ibroota boqonnaa 10 lakkoofsa 19 akkas jedha. Ibroota boqonnaa 10 lakkoofsa 10. Egaa yaa obboloota koo Yesuus dhiiga isaa nuuf dhangalaasuu isaatiin jedha. Gara iddoo isa hundumaarra caalaa qulqulluutti galuudhaaf ija jabina qabna. Gara iddoo isa hundumaa. Maatewos boqonnaa 27 yoo dubbifattan sagalee Waaqayyoo akkas jedha. Gaafa gooftaa Yesuus Kiristoos hafuura isaa kenne gaafa inni du'e maaltu ta'e beektu golgaa mana qulqullummaatu tarseetti jedha. Durii iddoo qulqullootaa sana galuun hin ulfaata ture. Nama hundaaf hin ayyamamu. Ala dhaabbatu turan. Namni hunduu iddoo isa hundumaarra caalaa galuu hin danda'u. Amma garuu nuuf du'uu ilma isaa Yesuus Kiristoosiin dhiiga isaa nuuf dhangalaasuu isaatiin gara iddoo galuu hin dandeenyetti, gara jireenyatti seenuu hin dandeenyetti seenuudhaaf carraa arganneerra. Haleluuyaa. Waan salphaa miti. Dhiigaan nurraa tarsa'e golgaan sun. Dhiiga ilma Waaqayyoon golgaan sirraa tarsa'eera. Har'ayyuu akka biyya lafaatti akka jireenya amma jiraachaa jirtutti wanti golgaa sitti ta'e amma sa'aatii kana humna dhiiga Yesuusiin sirraa haa tarsa'u. Dhiigichi har'ayyuu qo'aadha. Zaarem ትኩስ ነው። ደሙ ዛሬም ኃይል አለው። ደሙ ዛሬም ትኩስ ነው። ሃሌሉያ። dhiiga golgaa tarsaasuudha. Dhiigni gaafa sana dhangala'e dhiiga golgaa tarsaasuudha. By the way,
Fannoo irratti dhiiga baay'ee dhangala'e baay'isoo. Aadaa isaanii keessatti nama hedduutu fannifamaa oola waan ta'eef fannoo irratti dhiiga hedduu dhangala'e. Dhiigni inni kun garuu dhiiga addaati. Dhiiga golgaa tarsaasu. Ameen. Isa iyyuu keessaan itti maramee ijaaramee iddoo seenamuu hin dandeenye hin tarsaase sirraa haa tarsaasu maqaa Yesuus nammayyuu. Waan jireenya kee, waan mana kee, waan sammuu kee, waan gaa'ila kee, waan eebba kee, waan fayyaa kee qabee yoo jiraate dhiigicha irras hin tarsaasa. Haleluuyaa. Isa addunyaa hafuuraatti isa jiru sana gaafa sana akkuma nurraa tarsaase har'a immoo jireenya kee irra wanti seexanni golgeesse yoo jiraate wanti seexanni mul'ata kee abjuu kee karaa kee bara kee irratti wanti golgeesse yoo jiraate maqaa Yesuus hin tarsa'eera. Ibroota boqonnaa 10 itti fuftanii dubbatan akkas jedha inni foon isaatiin karaa yeroo hundumaa jiraatu golgaa sana keessaa baaseedha. Akkamitti dubbatu? Karaa yeroo hundumaa karaa jiraatu. Lavradia, Levana, Sopra, Mahadia, Jena, Liban. Karaa yeroo hundumaa jiraatu. Isa iyyuu karaa namni keessa ga'ee hin beekne. Karaa haaraa. Oh, hallelujah. Isa yeroo hundumaa jiraatu. Golgaa sana keessaa baaseera. Amma siif karaa haaraan banameera. Amma anaaf karaa haaraan banameera. Ijoollee Waaqayyoo warri taatan gammadaa. Warri Kiristoositti waamamtan gammadaa. Warri Kiristoositti waamamne immoo haa dhufanii haa gammadan gara gammachuu kanaa. Maaliif beektu? Hallelujaa. Karaa haaraatu nu ba'eera. Karichi karaa jireenyaa. Karaan kun yeroo hundumaa jiraata. Karaan kun al tokko jiraate al tokko bada miti. Bara hundumaa jiraata. Ulfaadhu Waaqayyoo ko. Kan akka salphaatti teenyee kana dubbannu miliin. Dhugaadha. Kanaaf sadaffaa irratti orkaa keessaan karaan jireenyaa nuu ba'e. Amma jireenyatti deebineera. Now we are in life. Life jireenya waan jedhamu keessa jira. Saayintistoonni hanga har'aatti jechi life jedhamu yookiin hiiki jireenya jedhamu amma ammaatti hiika ga'aan arganne jedhu. Hiika jireenya jedhu irratti hanga ammaatti waliif hin galle saayintistoonni. Pilaatoon akkas jedhe kiristiyaana waan ta'eef. Life is a journey from the earth to the heaven. Yookiin adeemsa lafaa gara samiitti godhamudha jechuudha. Macaafi qulqulluun keenya garuu akkas hin jedhu. Jaalalli jireenyi nuyi Kiristoosin arganne kan samii garasiiti. Kan lafaa gara samiitti godhamu duwwaa utuu hin taane umurii waggaa 80 waggaa 90 jechuu isaati inni illee kan inni jedhe. Kana jechuu utuu hin taane isarra kan darbu. Hallelujaa. Ni jaalala jedhee Yesuus. Ofiisaati jaalala ta'ee dhufe. Ofiisaati jaalala nuuf dhufe. Ofiisaati jireenya ta'ee dhufe. Ani karaadha jedhe. Ani dhugaadha jedhe. I am alive. I am truth. I am the way. Ani karaadha. Ani dhugaadha. Ani jireenya jedhe. Amma jireenya addunyaadhaaf hiika dhabde nuuf hiika argatteetti. Nuuf Yesuusidha jireenya. Ameen jette. Nuuf jireenyi hiika argateera. Anaaf jireenya amma hiika qaba. Siif amma jireenyi hiika qaba. Warra hiika jireenyaa dhabanii rakkatan utuu hin taane warra hiika jireenyaa argatanidha. Karaan jireenyaa nuu ba'eera. Iyyuu karaa namni kamirra ba'uu hin dandeenye. Saayintistoonni qabeenyaa kan qaban irra ba'uu kan hin dandeenye. Karaa namni kamiyyuu irra ba'uu hin dandeenye. Dhiigichaan karaan sii banameera. Dhiigichaan karaan naa banameera. Dhaame warra amantaa. Ammayyuu siif banamu maqaa Yesuusiin. Karaan banamuu didee si rakkise. Humna dhiiga Yesuus Kiristoosiin siif banamu dhiigichaan. Hallelujah. Nan danqabee nan cufamee jira kan jettu yoo jiraatte dhiigichaan ammayyuu karaa haaraan siif banamu. Isuma jireenya kee kanaaf hin jiraa jiraama. Isuma amma lafarra jiraattu kanaaf hin jiraa jiraama. Karaan kan sirraa kan burjaa joofte orraa baadiyaa laboo orraa baadiyaa labaaya kan gidduu galtee rakkachaa jirtu garatti gortu kan wallaalte garatti gortu kan wallaalte dhiigichaan karaa haaraan siif banamu maqaa Yesuusiin. Ameen. Hallelujah. Amen. Gaabee Ameen. furtuu hundumaa banu harka Waaqayyoo jira. Amen. Arfaffaa fi isa dhumaa